erga achi deemte keessaati islaamummaa qabda, islaamummaa irratti dhalattedha. Wannumti ati kiristaanummaa keessa deemtee kaate islaamummaa keessaa dagachuudhaa dhiiste haqiiqaan maali? Wanni hin dagachuu dhiise jechuun waa afurtu jira. Hedduu akka malee dagachuu dadhabe. Inni immoo tokkoffaani akkuma reefu siniin jedhe otoo wajjin haasa'aa jirru salaanni keenyaan hin daqiiqaa muraasa jedhee ba'ee salaatan dhiisuu dadhabe. Maaliif torbaan tokko dhiiseen ture? Bakka ani hin dadhabe irraa fagaachuu maaliif hin beeku ani akka itti irraa fagaachuu dhabe salaata yoo xiqqaate dhaabbata kana salaachuu eegale naannoo waggaa 5tiif deema. Kan ammoo dhiisuu dadhabee jennaan uumaan bakka itti deebi'e salaata. Utuma hin jedhu utuma hin baradhu utuma isaan bira deemus salaatu numa eegale callisee utuma salaata dhiisuu hin dadhabe inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo akkuma reefu siniin jedhe inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maa duuna dhaalika liman yashaa'u ayata quraanaati. Namni nama rabbiitti waaqindeessee shaarraqe tasumallee hin dhiisuuf rabbiini. Garuu nama rabbiin tokkichummaa amanee kee waan biraallee dalagee badii biraa dalagee xiqqoo abbaa fedheef ni araarama abbaa fedheef ni qixaataa jira. Tokko kanatti irraafachuu dadhabe ayata quraanaa keessa. Sadaffaan immoo ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نمني إسلام ما نلتي أمنتي برا بربادة وكان كرا برا بربادة تسمى الرام فود أمور رانك بلام كويا برولة ورا هونغا ورا خسارة خيساتا ورا خسارة خيساتا خنيسي نخيسا بجودة دبي. إن فرفا إننا كمرة جالدو تكم ما إني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Namni rabbiin keenya Allah jedhanii waaqayyo tokkicha yookaan rabbiin keenya Allah jedhanii amanan. Eegana asummas taqaamu irratti gad dhaabbatan. Irra gad dhaabbachuu jechuun karaa ibaadaa waan gaarii dalaguun irra gad dhaabbatan. Isaan sun maal ta'u? Tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu. Malaa'ikatu isaan irratti bu'a gaafa du'an jechuudha. Allah takhaafu hin sodaatina. Walaa tahzanuu hin yaadda'ina. Wa abshiruu gammadaa jedhaman bil jannati allati kuntum tu'adun. Jannata gaafa waadaa galamtan saniif gammadaa jedhaan rabbiin. Nahnu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil aakhirah jedha qaayinitti aanus. Kana ayata quraana keessaa kana sadan akkanitti irraan fudhuun dadhabe. Inni afuraffaan immoo salaatu mandisuu dadhabe jechuudha. Kanaaf inni bakka anatti ulfaatee dhiisuu dadhabnaan filannoon dhabe bakka dhufuudhaaf inni murteesse. Subhaanallah. Mee kanatti dabalee waan afurratti kaafte waan mataa qabanii kanatti kaafte. Qabaataniif dhiifama kaayaa firaa. Mee amma maal dubbadhu? Maal yaanni keessanii? Nagarraa kan hafe maal dhaga'uuf teessanii? Himadhaa yaada garaa anis kan koonan himaa walaleessin jedhinaa walaloon natti cimaa. Erga jettanii silaa nayyaala kamarattu namnuu kunoo uumamee waaqa ta'a garattu. Waaqni nu beeknu tokko abbaaf ilmaan tiru maatii guutuu waaqessuu wallaalummaadha tiru. Sadan sillaasee jedhee erga mogga'ee maqaan sadi tokkon taasifnu kamiidha waaqni haqaa. Sadiinu waaqa jechuuf nurraa fudhachuu diddan hir'isumoo ida'uun tokko gootanii fiddan. Barumsa idilees ture qalamaan raasee ceekuu sadi tokko taasisuu gonkuma argeen beeku. Wal hubachuu dadhabne isin hiruun hojjattan kan koo ida'uu ta'ee sadii hirraan dhugaadha tokko gahe. Lakki kanas sinirraan fudhu ida'uudhaan kenname hirreega sirriin dhufneen maaliif deebi jenname. Natti maa deebii sirrii seera gaafii tiksati sadan waaqaan jedhinaa yookaan addaan siiksati malee sadii walitti hidhaa tokko jechuun yakka. Mee fayyatti deebi'aa an sammuu keessan shakka. Koottaa dhufaa yaalamaa garee kanan hafinaa dhukkubaaf dawaan jira itti yaadaan rafinaa. Waaqni gamtaan waamamtee teessoo cubbuu qabattu waan hiikni isaan baramneen lubbutti maa taphattu. Sadii jedhaa jalqabaa xumura tokkoon cuftan manaa bahii kan qabne dhalootatti maa dhuftan. Waa'een sadiin sillaasee gaafii ummataa danuu hafuuran namaa gala furtuun jettan nun banu. Waan uumamteef ni gartu guyyaa eeggadhaa ciisaa kan sadan waaqa tokko muudii qabachuu dhiisaa. Hoolaa ayyaanaa ta'uuf maa naggaadedhaan baddaa sombaan argantuu miti keessan hafuurri addaa. Gaaf tokko waan hafuuraa gaaf tokko fooniin dhufaa wallaalle dubbii gara kana loojikii kufaa. Maaliif dhugaa awwaaluuf dirreef tabba buutanii nama gowwoomsuun salphaa maal himtan yoo duutanii. Waaqa tolfamaa hundaa barri isaa moofee lixa Yesuusin waaqeffamus achitti numaan qixa. Anammas gaafii qaba
ittan isin ceesisaa waan waaqummaa daa'imaa gaafachuu na feesisa. Mucaan xiqqaan hammatan suuraan isaa kaafame gosa barnoota waaqan eebbifamee baafame. Oduu jettuun dhaga'e maaloo soba moo dhugaa? Koolleejjii baratetti qu'achuuf taa'ee mugaa? Rafeetuma dammaqee garagalchuuf didinna. Saba Israa'el waan ta'eef loogummaadhaan fidinna. Gaafa inni daa'imas biyyi lafaa uumame, kaleessuma dhalatee waaqa ta'ee shuumame. Soba ta'uun beekama erga jettanii sila haati eenyurraa dhufte asikaa rakkoon ila. Inni haadharraa bahe gadaamessa ishee muree dubbiin faallaa ta'e kaa haadhatu waaqa ture. Umrii ijoollee irraa harka eenyuun siikfame? Gaafa bidiruun deeme tika eenyuun tiikfame? Gaafa diinni fannise harka eenyutiin bu'e? Guyyaa sadiin jettan hoo murtee eenyutiin du'e? Gaafa du'a moo'ate humna eenyutiin ka'e? Jaaman isaan fayye sun ta'ii eenyutiin ta'e? Gaafa dheebuun waxalte dhugii eenyutiin dhugee? Guyyaa deemee dadhabe mugii eenyutiin mugee? Gaafa seexanni qorte fiixee gaaraa geessite dubbii eenyu dubbannaan gattee biraa dheessite. Kun hunduu waaqan ta'e humna isaa seetan malee aangoo waaqummaan qabu boris yoo ta'e kalee. Seera namaati kuni hafarfamee soramuun amala waaqni hin qabne haala kanaan qoramuun. Suuraa daa'imaaf haadhaa bareechanii faayanii ijaan laalaa sagaduuf girgiddarra kaayanii. Gaafa haati waaqatiif suurri daa'imaa ka'u eenyu abbaan kaameraa isaa kan waaqa ta'u? Suuraan faamilii waaqaa haala gaariin bahinna? Kaameraamaan hin tarii miliyoon hin ta'inna? Maal goonure? Xaxama xaxxuun xaxxe erga wallaalle gara miilatu mataa hooqee harkatti yaaduuf dhara. Sintu nama waaqessee suuraa qalamii dibe? Abbaan feete aarikaa anoo maaltu na dhibee? Waaqni kan koo mul'atee ittiin qaanofne takka waan nyaate xaa'oo godhuuf socho'een beeku bakka. Waaqni koo sirriin kana kan uumamni hin argine sabaaf biyyan himatu sanyiin isaan margine. Biyya dhalootaan qabu yookaan saba lolatuuf tokkoof daboo waamamee taankiif jeettiin qolatuuf. Bakka dhoksaa jiraataa dhokataa meeqa arga? Biqilaan gosa hin qabne humna isaatiin marga. Kana kaa waaqni sirriin Yesuus obbolaa kiyya uumamaaf dibbee reebaa harka rukutaa iyya. Uummanni fayyaan qabu maaf uumama gabbaraa? Yesuus jireenya kennaan hagam nama dabbaraa? Innuu jireenya hawwaa mee waan xiqqoo gaafadha. Carqii qaamaa yaa fidu moofaa darbaa baafadha. Sinii ta'u liqimsaa diddan jala kaattanii quufa hin eegdan garuu biddeen abjuu nyaattanii. Kan keessan xumuree kan koo dubbadhuu gahe walaloon beekun jenne akkam isinii ta'e? Walaloon miira kooti miira keessa koo himu abukaattoo naa falmu gaafa jireenyi cimu. Walaloon miira kiyyaa miira yaadan himadhuun gammachus ta'ee gaddaa isa ittiin simadhuun. Walaloon isiniif qoosaa ta'a anaaf ilmi ganamaa afaan quuqqan himadhuun isaan narraa banama. Xabaqaan jijjiiramne iccitii koon to'adha galma barbaade dhaqee warra sobduu moo'adha. Ba'aa namni naan baanne anarraa fuudhee baata qooda rabbi naaf kenne na wajjiin taa'ee nyaata. Walaloon anaaf hiriyaa caala kan haalli narraan murre gaaf qabu natti siqee yoo dhabe narraan turre. Kanaaf ilma koo jedhaan ilmi abbaan baqatu. Walaloon ilma kiyyaa ilmi maqaan haqatu. Dhibee namni naan himne bakka koo bu'ee hima. Ilma na dhaalu qaba abdiin koo boruu cima. Walaloon misaa'ila kaampii diinatiin dhoosu kan gatii ilmaan beekne maaf ilma kiyyaan qoosu. Qabbanaaf sin qabatan oowwaf malee yaaxila. Anis walaloo dhalcheen dhugaa badde saaxila. Ulfi dhiiraa xiiqidha xiiqii garaatti galchee anillee ilma hangafaa walaloo miixuun dhalche. Kitaaba seenarratti qubee filee tarreessa dhalootaaf galaa jiru walaloo nan barreessa. Galatoomaa hundinuu xiqqaaf gudda soon jenne abbaan sagantaa koottu ammaayikii siif kenne galatooma.